Yooyyaa eebila 22 bara 2022 Ashama harka fuunee hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aa waliin Anjiksaa Sirnaati. Dursa hangafoota oduunan eegala. Koreen qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa marsaa sadaffaaf kaleessa mana murtiitti dhiyaatan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana Bilxiginnaa Haleel. Humni qilleensa Bilxiginnaa Shawaa Lixaatti uummata nagaa Haleel. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti namni bakka qotiyyoo bu'ee qotaa jira. Amuruutti namoonni 20 caalan faannoon buqqaafaman. Itoophiyaatti lammiileen beelaan dararamaa jiru. Kunneen hangafoota oduu turan amma bal'ina oduutti darba. Koreen qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa marsaa sadaffaaf kaleessa mana murtiitti dhiyaatan. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo 14 fi gaazexeessitoonni 3 galmee Qaasim Abdullahi jalatti himataman 17 kamisa waaree dura mana murtii waliigala Oromiyaa Calcalii yookaan Saarbeetiitti dhiyaachuu isaanii abukaattoon himatamtootaa Tola Maariyaam Magarsaa Addis Istaandaarditti hime. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo 14 fi gaazexeessitoonni 3 Biqilaa Manuu, Dachaasaa Wiirtuu fi Dassuu Duulaa baatii Sadaasaa 4 bara 2014 qabamuun mana hidhaa Daalattii godina addaa naannawaa Finfinneetti argamutti hidhaman. Himatamtoonni kunneen kana dura eebila 4 bara 2014 mana murtiitti dhiyaatanii kan ture yoo ta'u himata isaanii ilaalchisee mormii akka dhiyeeffataniif ture. Kamisaarraatti kan beellamame. Haaluma kanaanis mormii isaan barreeffamaan mana murtiitti akka dhiyeessan abukaattoon himatamtootaa Tola Maariyaam Magarsaa himan. Himatamtoonni 17 galmee Qaasim Abdullahi jiran kunneen sirna heera mootummaa ijaaramee jiru diiguun mootummaa ce'umsaa biyyaalessa naannoo Oromiyaa yookaan Ooranaa Taagaa hundeessuuf waan sochootaniif heera mootummaa 238 muraa tokko ba'aa darbitaniittu. Himanni jedhu akka irratti dhiyaate abukaattoon isaanii hima. Manni murtichaas erga mormii himatamtootaa fuudheen booda dhaddacha itti aanu gaafa eebila 25 bara 2014 itti beellameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana Bilxiginnaa Haleel. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddombooroo eebila 21 bara 2022 waraana Bilxiginnaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhamuun bobbaafaman bakka Malkaa Gubaa jedhamu irraa reeshina fudhachuuf bulbul bakka jedhamutti socho'aa kan turan yoo ta'u bakka Kubii Daalattii jedhamutti tarkaanfii irratti fudhateen 35 ajjeesuun 30 ol madeessuun meeshaawwan waraanaa gosa garaagaraa hiikkachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddombooroo beeksise. Ittuma fufuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana Bilxiginnaa godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa irraa reeshina fe'achuun socho'aa ture. Aanaa Gumii Eldelloo ganda roobaa bakka Iddoo jedhamutti tarkaanfii irratti fudhateen loltuu PP 12 yoo ajjeesu hedduu madeessuun warreen madaa'an ambulaansii tokkoo fi paatroolii lamaan hospitaala Nageellee Booranaa akka geeffaman ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksise. Gama Bilxiginnaatiin haga oduu kana qindeessinetti waa'ee lola kanaa wanti jedhame hin jiru. Humni qilleensa Bilxiginnaa Shawaa Lixaatti uummata nagaa Haleel. Kaleessa haleellaan diroonii kun raawwatamuun dura helikoophtarri waraanaa naannicha marsaa turuu kan himan maddeen odeeffannoo keenya gara galgalaa ganda Doggomaa Kibbii jedhamutti yeroo lama haleellaan diroonii raawwatamuu nuuf ibsan. Haleellaa kanaan uummanni nagaa miidhamuu yoo xiqqaate lubbuun namoota 15 darbuu fi horii fi midhaan dabalatee qe'ee fi qabeenya hawaasaa manca'uu ibsan. Aanichatti torban kamisa darbeerraa eegalee lolli guddaa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu kan ibsan jiraattonni aanaa Abuunaa Gindabarat battala haleellaan diroonii kun raawwatametti garuu ganda haleellaan kun itti raawwatame keessa lolli akka hin turre himan. Haleellaa raawwatamee fi lola tibbana hordofee gandoota Doggomaa Kibbii fi Doggomaa Yaagoot jedhaman keessa uummanni buqqa'ee bosonatti baqateera. Waraanni mootummaa qe'ee keenya irratti nuffitaa jira. Gama daangaa naannoo Amaaraatiinis milishaa faannoo nutti bobbaasaa jira kan jedhan jiraattonni aanichaa Oromoon marti hawaasa qe'eesaa irratti dhumaa jiru kanaaf sagalee akka ta'u gaafataniiru. Bulchiinsa Abiy Ahmed kana duras Walloo, Wallaggaa fi Tigraayitti irra deddeebiin haleellaa diroonii raawwachuun lubbuu lammiilee nagaa fi qabeenya hawaasaa hedduu balleessuu yakka waraanaa raawwataa turuun waan yaadatamudha. Gama biroon lola jabaa tibbana aanaalee Gindabaratii fi Abuunaa Gindabaratitti gaggeeffamaa jiru walqabatee waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti gonfachaa jiraachuu ibseera. Jiraattonni aanaa Abuunaa Gindabarat haala naannoo isaaniitti deemaa jiru ilaalchisuun yaada kennaniin injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo labsate qabatamaadha jedhu. Miidhaan jabaan waraana mootummaa mudataa jiraachuus mirkaneessan. Lola kanaan qondaalli olaanaa waraana Bilxiginnaa maqaan isaanii yeroo fadda hin baane waraana bilisummaa Oromootiin haleelamuu kan ibsan maddeen qondaalli waraanaa rukutame kun helikoophteriin ergamee fi
kaafamuu himan. Jiraattonni naannoo helikoophiterri waraanaa naannichatti argamuun qabatamaa ta'uu mirkaneessaniiru. Kana malees waraanni Bilxiginnaa lakkoofsaan guddaan dhumachuu quba qabna jedhan. Haleellaan diroonii aanaa Abuunaa Gindabarat ganda Doggomaa Kibbiitti raawwatames taatee kana hordofuun akka ta'e ibsameera. Gindabaratii fi Abuunaa Gindabarat dabalatee aanaalee godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Salaaleetti itti fufiinsaan lolli deemaa jiraachuu odeeffanneerra. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti namni bakka qotiyyoo bu'ee qotaa jira. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti viidiyoon namoonni bakka sangaa bu'anii gindii harkisuu wayita lafa qotan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture ijoo dubbii ta'eera. Ta'iin baratamne kana namoonni kaan wayita dinqisiifatan, kaan isaanii gadduu miidiyaalee hawaasaa akka feesbuukii irratti ibsaniiru. Viidiyoo sana irratti namoonni 2 yookaan 3 ta'anii bakka qotiyyoo bu'uun wayita gindii harkisan ni mul'atu. Ofii maalirraa ka'uun namoonni bakka sangaa bu'anii gindii harkisuun lafa qotu akka eegalan dargaggoo aanaa Taltallee Gandabilee daandii qotiisaa kana keessatti hirmaate Turaa Bobbaa BBC'n gaafateera. Turaan akka jedhutti viidiyoo sana kara deemaatu argee waraabe miidiyaa hawaasaa irratti gadhiise jedha. Turaan sangaa ittiin qotan dhabuurraa kan ka'e bakka sangaa bu'uun hiriyoota isaa waliin qonnaaf akka ka'e dubbate. Sababa bonaatiin horiin lafaan qotan nurraa dhumate. Kanaaf nuti waliin qotuu yaalle jedha. Turaan akka himutti hongee barana godinichatti beeyladoota hedduu obbaaseen horiin jalaa dhumaniiru. Horii duraan ittiin qotan sababa hongee kanatti dhabne namoota 5 wal xamannee akka qotiyyootti qotne jedha. Akkaataa kanaan lafa isaanii qotachaa kan ollaa isaaniillee qotaa akka turan hima Turaan. Namoonni waliin qotaa turre jedhu kunneen dargaggeeyyii umuriin isaanii ganna 25 yoo ta'u jaarsa tokko callaatu nu keessa jira jedhe. Hoogganaa waajjira qonnaa aanaa Taltallee obbo Biraanuu Amaaree aanichatti namoonni akka sangaatti gindii harkisuun dhugaa ta'uu mirkaneessanii garuu bal'inaan qonnaan bultoota danuu biratti waan raawwatame miti jedhu. Wanni sun dhugaadha garuu akkas hin bal'atu. Ijoollee maatii lamaatu akkas godhe jedhan. Haa ta'u malee aanicha keessatti horiin sababa hongeetiin dhumuurraan kan ka'e qonnaan bultoonni sangoota ittiin qotan dhaban akka jiran dubbatan. Aanicha keessatti roobni roobaa waan jiruuf waqtii midhaan facaasuuf mijatu akka ta'e itti dabalanii kaasan. Lafti jiidhee namoonni waan ittiin qotan yookaan sangaa wal kadhachuun qotaa jiru jedhan. Tiraakterri lafaan qotan naannicha jiraatullee hawaasni tiraaktera kireessee ittiin qotuuf humna hin qabu jedhan. Aanichatti qonnaan bultoota sangaa ittiin qotan hin qabne lakkoofsi isaanii hangam akka ta'e ragaa akka hin qabne dubbataniiru. Naannichatti hanqinni dhiyeessii sanyii midhaanii jiraachuu fi mootummaan sanyii qamadii kuntaala 1,400 qonnaan bultootaaf dhiyeesseera raabsameera jedhan. Barana xaa'oon kuntaalli 1,000 ta'u qonnaan bultootaaf kan raabsame ta'uu eeruun liqiin qonnaan bultootaaf dhiyeeffame jedhan. Amuruutti namoonni 20 caalan faannoon buqqaafaman. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bulchiinsi aanaa Amuruu hanga ammaatti ragaa walitti qabameen namoonni 20 caalan shororkeessitoota faannootiin buqqaafamuun akka mirkanaa'e beeksise. Namoonni kunneen gargaarsas akka hin arganne ibsameeti jira. Itti gaafatamaa waajjira sodaa balaa aanaa Amuruu obbo Garbii Gammachuu AMN'if kaleessa yaada kennaniin humnoonni shororkeessitoota faannoo uummata gidiraa keessa erga seensisuu jalqabanii bubbuluu himan. Humnoota shororkeessitoota kanaan namoonni 20 caalan buqqa'anii jiru jedhan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti namoonni gandoota 18 irraa buqqa'an gama isaaniitiin deeggarsa midhaan nyaataa fi uffataa malee dirree irra qubatanii akka jiran himatu. Mana barumsaa fi gaaddisa mukaa jala jirra kan jedhan jiraattonni kunniin mootummaanis ta'ee dhaabbileen deeggarsa namoomaa taasisan qubanuu hin qaban jechuun komatu. Dhimma kana ilaalchisuun itti gaafatamaa waajjira sodaa balaa aanaa Amuruu obbo Garbii Gammachuu dubbisne komeen jiraattotaa dhugaa ta'uu amananiiti jiru. Waajjirri isaanii rakkoo kana furuuf waan humna isaa yaalaa jiraachuu himan. Namoonni hanga ammaatti buqqaafaman baay'inni isaanii naannawaa 20,400 akka ta'e eeranii lammiileen kunneen rakkoo keessa akka jiranii fi deeggarsi midhaan nyaataa gahaan hin taasifaminiif dubbatan. Gabaasa jiru qaama olaanuuf dabarsineerra kan jedhan obbo Garbiin hanga ammaattis dhaabbilee amantii garaagaraa irraa deeggarsa argame malee mootummaa fi dhaabbileen deeggarsa namoomaa gara aanichaa dhufan hin jiran jedhu. Itoophiyaatti lammiileen beelaan dararamaa jiru. Itoophiyaatti hongeen uumame lammiilee miiliyoonaan lakkaa'aman beelaan akka dararaman taasisee jedhame. Waraanni kaaba Itoophiyaatti uumame ammoo haalicha akkaan ammeessee akka jiru simameera. Waggaa tokkoof walakkaa darbe Itoophiyaatti ogeettii kominikeeshinii sagantaa nyaata addunyaa ta'uun kan tajaajilte Andriyaan Boolaan CBC'f yaada kenniteen Itoophiyaa gama kaabaatti namoonni hedduun waraanaan buqqa'anii jiru jette. Namoonni miiliyoona 10tti siqan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan himtee jirti. Gama birootiin ammoo kutaan biyyattii gama kibbaa hongee hamtuun miidhame jiraachuu ibsite Andriyaan Boolaan
Namoonni miliyoona 7 sababa kanaan gargaarsa akka barbaadan dubbatti. Bakkeewwan amma hongeen miidhamanitti namoonni hanga roobni roobutti eegaa jiraachuu eerte. Otoo hin roobin kan turu yoo ta'e haalichi kan amma jiru caalaa akkaan hammaataa ta'a jette. Beelli amma Itoophiyaa keessa jiru yeroo dinagdeen addunyaa goolame Great Depression jedhamu nama yaadachiisa jettee jirti. Andriyaan Boolaan namoonni beela keessa jiran jireenyi isaanii kan jalaa manca'ee ta'uu eerte lubbuun turuuf qofaa tooftaa mara fayyadamaa jiraachuu isaanii ibsiteetti. Andriyaan Boolaan bakka tokkotti wanta ajabde akka fakkeenyaatti eertee jirti. Dubartiin tokko mana citaa qabdu sanuu waggaa dheeraatti lakkoofsisee haala yaaddessaa keessa jiru irraa citaa fuutee loowwan ishee nyaachisuuf dirqamteen arge jette. Dubartiin kunii fi kanneen akka ishee rakkatan biroon beeladoota isaanii bu'uura jireenyaa isaanii ta'an lubbuun tursuuf haala kanaan mana ofii irratti diiguutti jiru jette. Sagantaan nyaataa addunyaa rakkoo kana salphisuuf waan isaaf danda'ame mara gochaa akka jiru eerteen garuu xiyyeeffannaan addunyaa gara Raashiyaa fi Yuukireen deebi'uun deeggarsa Itoophiyaaf taasifamuu qabu xiqqeessuu ibsitee jirti. Dabalataanis qamadiin dhibbeentaan 70 ta'u Raashiyaa fi Yuukireen akka dhufaa tures eerteetti. Andriyaan Boolaan gama kanaanis waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemaa jiru Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaachuu himte. Addunyaan xiyyeeffannaa isaa gara beela Itoophiyaa keessa jirutti akka deebisu irratti hojjetamuu akka qabu hubachiifteetti. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneen nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biraa nagaa walitti deebinutti turtii gaarii.